waraanni bilisummaa Oromoo irree fi gaachana sabaati malee yaaddoo sabaa miti sun dhugaa. Ammoo sadarkaa inni nu yaaddessuu hin dandeenye irraan geenye irra jedhani suni namni deddeebi'ee kan dubbatu waa'ee kee hin jirtu taanaan silaa dubbachuu hin barbaachisu. Hin jirtu taanaan hin jirtu waa'ee nama jiruu hin dubbatanii jechuudha. Kana diinatti gadi ba'aniitu himnan jirraa jedhanii akka jiru irreetiin itti argisiisan. Bobbaa qixa qabu sirna qabu. Mootummaan abbaa irree kun waraanni bilisummaa Oromoo kumaatamaan harka kennatee marsaa meeqa leenji'ee hawaasatti dabalamee inni kaan immoo harca'eetu funaanaa jirraa jedhe. Akkuma yeroo darbe mooraanii leenjii zoonii lixaa leenjisee yeroo baasu bakka kanatti harca'ee rakkoottaa funaanaa jedhe harcaatiinsaa harcaatii kumaatamaan leenji'ee asittis achittis leenji'ee lakkoofsa sana dabalu malee harcaatii akka Generaalli kansilaa dhiigalmaan Oromoon jeneraala ta'e suni ministeerri kansilaa qabsoon bilisummaa Oromoo fiddee bakka sana keessee suufii uffatee huccuu keessa taa'u kun hundumti isaa iyyuu akka inni jedhu sanatti waraanni bilisummaa Oromoo tokko lamaan miti kan harca'ee yeroo masaan sana haasa'aa turanitti gadheen silaa faallaa kee dhaabbatu waa'ee kee cululuqsee bareechoonni haasa'u jiru yeroo hundumaa cilees dibuudha barbaada. Sanaaf deebiin nuti laanne deebii bobbaa dhufuushii waraanni bilisummaa Oromoo guutuu golee Oromiyaa keessatti dirree tokko irratti hiriirfama tokko fiingee tokkoon wal faana gaafa guyyaa tokko lola irbuu shimmiiggaa gaggeesse. Lola kana jaaldaandii atii fi jaallanii har'aata biyyoolessaa Oromiyaa irra hojjettani gabaasaa turte. Lolli kun injifannoo guddaa argamsiisaa yoo xiqqaate ji'a tokkoo fi sanaa olii itti baadiyaa Oromiyaa keessa gammoojjiitti gadi baanee lafa inni madoo yaallachuu danda'u lafa inni leenjifachuu danda'u lafa inni kuusaa adda addaa qabu barbadeessin irra guutummaa guutuutti waraana socho'uu hin dandeenye jedhameetu ture kan inni ololamaa ture waraanni sun garuu gammoojjiitti miti kan inni ture. Magaalota naannoo Finfinnee fi sana dabalatee naannoo Adaamaa fi sana dabalatee akkasumas kutaa Oromiyaa hunda keessatti guyyaa tokkoo kaasee hanga ji'a tokko itti fufee waraanni adeeme kuni waraanni bilisummaa Oromoo ammayyuu ibidda dibamee taa'u yeroo barbaadetti saaqamee aduu saafaa ta'ee bilbilee diina gubuu danda'u akka ta'e agarsiisne jechuudha. Bobbaa sanaan ibsallee 14 booddee bahetu ture jechuudha. Nama lakkoofsa hanga kanaa ajjeesne kumaatamaan ajjeesne kumaatamaan irraa hiignee sana qofaa nama ajjeesuu sana qofaa miti lakkoofsa amma kanaa mootummaa abbaa irree jalaa milishaasaa poolisiisaa waraanasaa ajjeesne osoo hin taane sirna sana ajjeesuu barbaada. Sirna ummanni Oromoo hin ijaarranne sirna qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti warraaqsa Oromoo hatee bakka qabate sirna sana sirna moofaa sirna dimokiraasii bilisummaa walqixxummaaf nagaatti hin amanne sana bakkaa kaasu galiin keenyi kan ittiin safaramu waan ta'eef hanga ajjeesne sana qofaa miti jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa irbuu shimmiiggaa irratti kan diinarraa hiikkate humna diinaa barbadeesse dinagdee isaa hidhannoo isaarraa dhuunfatee qofaa osoo hin taane waraanichi hidhitee waraanni nagaa barbaadu yoo nagaa jechuun karaa osoo rasaasa dhukaasiin waan sanni barbaadu deebii itti argachuu jechuudha. Waraanni immoo san argachuu hin dandeenye sun immoo lolee akka argisiisuu danda'us yeroo itti argisiise bobbaan irbuu shimmiiggaa sana fakkaata jechuudha. Yeroo darbesi anaafsi waa'ee bobbaa irbuu shimmiiggaa irratti waa waliin jennee turre waan haaraan hin jiru. Bobbaan kun bobbaamaa duula itti fufiinsa cunqursaa sirna saamichaa hundeen bakkaa kaasnee sirna haaraa walqixxummaa bilisummaa nagaa fi dimokiraasiitti ammoo bakka buusuu hojjetamu keessaafi isma itti fufee jiru jechuudha. Kanaaf warri sun egaa haala akkasiitiin asii funaanne achii funaanne asii doomsine asii kolaasneen suni kijibaa akkatti mirkaneessitu iyyuu hin qabdu. Isaa daataa iyyuu sobu waan ta'eef. Biyya dinagdeen hallayyaa bu'aa jirtu qileetti oofamaa jirtu parsantii hangasiin guddisaa jirra jedhanii warra daataa sobu waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kuma boojinee
akkuma ajjeesnee akkuma madeessine yoo jedhani kanaaf deebiin laattu jechuudha. Jiraachuu kee kan beektu bobba akka erguutiin eeggaafa guutuu Oromiyaa keessatti diina harkaan qabdee miidiyaa irratti kaasiin argisiisaa turtan akkasitti argisiisan kana. Kanaaf bobbaan erguutiin eegaa gabaabaamatti duula milkii qabu ture. Guutummaa Oromiyaatti itti fufiinsaan hanga ammanaaf si dubbannutti illee adeemaa ture. Kana booddee immoo bobbaan itti aanu kan biraan jira. Atis quba qabdaa. Sana immoo yeroo gabaabaa keessatti itti argisiisna jechuu diinatti hanganumaa waa'een bobbaa argisiisan eegaa. Dabal'aa kaastaniitu haala mooraa humna waraana bilisummaa Oromooti. Egaa gara mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo milkii fi injifannoo kanaan osoo jiru ammoo yerootti yaadonni garaagaraa bakkee kana ala kana dhaga'amantu jira. Yeroo ammaa mooraan ABO boodhaa akka jeequmsarra jirutti yeroo kaasan rakkoolee qabsoo keessatti amma mul'atan qaama hooggansaatu raawwatee kan jedhanii fi yaada hooggansi dhiyaatu yookiin namoota yookiin garee tokko irratti dhiibbaa geggeeffamufaatu jira kan jedhanii dubbatanis ni jiru. Rakkoon dhuguma jira yoo jiraate rakkoon jiru maali? Akka dhaabaattis ta'e akka hooggansaatti dhiibbaan namoota yookiin gareerra ga'aa jira. Kananii haala mooraatiin dhaara qabsoo ABO nama geggeessaa jiru wal qabatee waan deemaa jirurraa mukaasa. Baay'ee fayyaa ta'ee mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo rakkoo qabaa hoo jettee yoomiyyuu taanaanii qabsoo warraaqsarra jiru warraaqsi takka olii takka gadi bu'aa bahii darbeetu rakkoo hedduu keessa qaxxaamuree achii booddee maniisaa xumuraa bira ga'a. Haala akkasii keessatti kan Oromoos waan adda isa taasisu hin jiru. Warraaqsa keessumaa qabsoo bilisummaaf taasifamu sabni guddaan saboota xiqqoo fi akkasumas immoo gartuu xiqqoo waan waliin fedhu irratti qofaa of ijaare saba kamii keessa iyyuu haa dhufu dhufee teessoo barcuma siyaasaa qabatee saboota cunqursuu qabsoon akkasii warra akkasii irratti gaggeeffamu guutummaa addunyaa keessatti karaan dugda handaanqoo taatee irra tarkaanfatee tola bakka gahee hin qabu jechuudha. Kan Oromoos kanarraa addame. Maaltu deemaa jira amma qabsoo bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wanti ololamu jira yoo jette waan ololamu haguma hojjetaa deemte haguma jabaataa deemte ololli sunis dabalaadhaa jabaataadhaa bifa jijjiirrataadha. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wanti ta'e kan yeroo kamiyyuu caalaa hooggansa tokko jalatti wal deebisu xiqqoo yoo warraasii tuqe ABO'n kaleessa hayyu duree ABO dabalatee hoogganoota hedduu jalattidha masakamaa achi jalattidha taliigamaa deema. Haala akkasii kana keessatti yeroo hooggansi ABO fageenya irra taa'u sana guutummaa Oromiyaa keessatti keessumaa immoo qeerroon bilisummaa Oromoo of ta'ee ofiisaatti hirkatee qabsoo gaafa gaggeessuu jalqabu haalli daddaaqamuu mootummaa abbaa irree harka TPLF ture mudachuurraa kan ka'e dargaggeessi bakka bakka jirutti qawwee kaasaa ture. Dargaggeessi bakka jirutti qawwee kaasaa ture hangi quunnamtii ABO qabu lakkoofsaan xiqqoo. Kan quunnamtii ABO qabus dhimma ture. Warri kuni naannoo jiran irratti qabsoon isaanii kallachummaa adda bilisummaa Oromoo jalatti gaggeessaa turanii gidduu isaaniitti quunnamtiin jabaan hin turre. Quunnamtiin jabaan haala hin turretti. Namuu bakkuma jiru loluu ammoo quunnamtiin duubasaa jiru akka waliigalaatti hooggana qabaa. Damee dantaa waraanaa ka hoogganu Abdii Raggaasaarraa hagaa hayyu duree ABO Daawud Ibsaa quunnamtii qaqqabanamu waan ta'eef gidduu isaa waan ture yoo akkuma jaalaatti odeessa walirraa fudhachuu waa'ee diinaa walitti himuu jaallummaatiin nagaa wal gaafachuu ta'e malee quunnamtii wal ajajuu ajaja walirraa fudhachuu ture jechuu bakka ture. Humni kun ciccitaa. Humni ciccitaan kun bakkuma bakkaa osoo loluu jiruuti waan 2018 mudate sana addi bilisummaa Oromoo hooggansisaa qabsoo karaa nagaatti amanee qabsoon karaa nagaa
Egaa yeroo sana hangam qophiin tureen inni sun waan biraati. Amma sana keessan seenu yeroo baay'ee dudubbannee bira dabarree jechuudha. Dogoggorri haa uumamu, badiinis haa uumamu, sana seenaatu boru murtii kenna. Jaallan sana waan itti fakkaate dalagan irra deddeebine qubatti qabaa hafuunis hin taatu jechuudha. Waan danda'an hojjetanii ammoo Oromoof ni malaa jedhanii ta'uu danda'a. Afaan Oromoo dubbata warri amma dhufee masaraa mootummaa seene waan ta'eef nama afaan Oromoo dubbatu kana waliin turjumaan osoo hin feesisiin waa fixachuu dandeenya jedhanii qophii malee wanti itti seename suni yeroo itti seenamu waan gaaffii kaasu hedduutu ture. Akka namni hundiyyuu beeku. Oromiyaan ni bilisoomte. Warra biyya keessa jiru karaa nagaa mormina jechaa turetu qeerroo kana qindeessee jabeessee isaaniin fuudhee gara fuulduraatti fidee ijaarsa isaanii jalatti warra EPRDF, TPLF to'atamaa ture bakka kaasee barcuma aangoo siyaasaa qabate isaanii warra akkasiiti jechuun warra akka KFO fa'aa keessa ture Dr. Mararaa fa'aati warri kana harkaa qabu warra akkasiiti yoo ta'e isaan waliin haasa'uun salphata ture. Moo warruma kaleessa Tigiree hin beekne biyya keenya hin beektu aadaa keenya hin beektu karaa keenya hin beektu kan ishiin ulee gootee qabattee deemte kan isheen ibsaa gootee qabattee of fuuldura qabdee deemte warra amma aangoorra jiru kana warra ishee jalatti garbicha ta'ee nu gabrummaa jalaa baasnee deebisee saba gabroonfate jechuudha. Kanaaf warra kana waliinidha dhuguma haasa'amee walii galama isaanuu isaanii malaa bakkisu warri kaleessa afaan Oromoo dubbatee karaa argisiisee iccitii sabaa gola sabaa hunda berbersiisee akkasittiin Oromoo godaansisaa, hiisisaa, ajjeesisaa, saamsisaa ture kun bakkisuun isaanii mala. Bilisummaa kana isaantu fiduu danda'a. Dhuguma immoo bilisummaa iyyuu beekuusa namni gadaantummaan sammuu isaatti dhagahamu namaaf ergamaa ture gaafa gooftaa ta'e maal gochuu danda'a? Oromoo waan mammaaktutti jira. Kanaaf warra akkasii waliin akkaataa kamiin karaa nagaan hojjechuu danda'a? Isaan karaa nagaa sirriitu ka'aa ture. Gaaffiin sun deebiin arganne. Oromiyaan hireen ishee akkami? Seera bulmaataa biyya taateetu walaba baateetu moo gaanfuma impaayeruma Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammoota Itoophiyaa waliin buluu fi qophii akkamiitu ta'e moo mootummaa ce'umsaa wayiitu ijaarame achi keessatti sabatti gadi bahanii waan barbaadan itti himanii sabni ammoo sabni bilisa ta'e sammuun isaa waan murteeffachuu qabu instituushinoonni warra akka poolisii, waraanaa, boordii filannoo otoo dhiibbaa tokko iyyuu hin taasisiin waan itti himamu himame Oromoo waan isa barbaachisu murteeffachuu akka danda'u haalli mijateedha. Kun hundumni hin mijanne jechuudha. Namu hoo jedheetu dhaqee itti gale. Bakka hoo jedhamee itti galame kanatti warra kana hoo jechisiisaa deemu sun abaawoon akkamitti simatame warra qabsoo irra ture miti kan abaawoo sun bakka sanayyuu seenuu itti ulfaate warri qabsoo irra ture kopheen ni hidhatu huccuun uffatu laalaniitu diidattambisaniitu warruma kaleessa nu lolee nu lolchiisee nu ajjeesisiisee nu ajjeesetu abaawoo simate. Uummanni Oromoo hedduun isaa gaafasi kan gaaffii itti ta'e nuti immoo sana dura gaaffii nuti ta'e. Bilisummaan Oromoo yoomi guyyaan ishee? Bilisummaan Oromiyaa yoomi guyyaan ishee? Moo biyyittii keessatti walii galle akkamitti walii galle? Nagaan immoo akkamitti waliin tarkaanfan? Namootummaa akkamitti godhu? Waan akkasii tokkoyyuu bifa harreen gadi hin taanetti deemamee galamuun sun rakkoo inni fiderraati waraanni bilisummaa cite. Haala citamee hafetti gaa qabxii dura kaasatti yoon deeme quunnamtiin jabaan gidduu isaa hin jirre namuu bakka bakka ture. Isa bakka ture kana diinillee akkaataatti irraa ololaa ture argiteetta. Shanii achi shan isheen bulchiin malee shanii jechuun maal jechuudha? Aadaa Oromootu hin beektu fedha. Kanaaf inni kun achi jira, inni sun as jira, inni sun as jira jechaa turte. Kana walitti finne hoogganni isaa inni keessaa bahee gale suni sirrii isaa hojjetu hama isa sana seenaaf dhiisne nuti immoo warri ittiin amanne gaaffiin Oromoo gaaffiin mirga abbaa biyyummaa kan Oromiyaa irratti qabnu deebiin arganne jennee erga hafne walitti dhufuu nu gaafata. Walitti dhufne immoo hanqinatu jira, qaawwatu jira, qaawwa sana duuchachuutu nu barbaada. Inni kun wal'aansoo guddaa kana hanga ammaallee hin dubbanne.
namni qobuma qobaa adeemaa ture sun yoo